baqattoonni Oromoo biyya Masrii haleellaan sanyummaa lammiilee biyyattiin irratti raawwatamu hammachaa dhufuu himatan. Baqataan Oromoo Bilaal Huseen jedhamu gaafa adoolessa 10 lammiilee biyyattiin waraaname ajjeefamu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 10 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggeessa dhalattoota biyyattiin magaalaa Kaayiroo keessatti ajjeefame kanaan alattis namoonni hedduun miidhamuu fi hospitaala seenuu maddeen himanii turan. Kana hordofuun baqattoonni Oromoo Masrii magaalaa Kaayiroo keessa jiran ajjechaa kana balaleeffachuun ejensii baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin UNHCR fuula duratti hiriira ba'uun sagalee isaanii dhageessifatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan lamadaatiin du'aan boqochuu artistii kabajamaa Ibrahim Adam ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Ibsi gaddaa baa'uun baase akka jedhutti artistii Ibrahim Adam bara jireenya isaatti walleewwan warraaqsaa wallisuun hamma qabsoo hidhannoo adeemsisuutti qabsaa kan ture yoo ta'u dhibee yeroo dheeraa isa mudateen adoolessa 13 bara 2023 du'aan addunyaa tana irraa boqochuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 14 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallisaan hangafni kun bara jireenya isaatti walleewwan warraaqsaa sirbuun uummata Oromoo dammaqsaa kan ture yoo ta'u albamoota 3 fi sirboota 10 wallisuun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa horatee jira. Akka seenaan isaa mul'isutti artistii Ibrahim Adam bara 1958 tti ba'aa Oromiyaa magaalaa Harar iddoo Hammarreessa jedhamtutti abbaa isaa obbo Adam Saidii fi haadha isaa aadde Amina Abdullahi Siyyoo irraa dhalatee barumsa isaas achumatti akka eegale seenaan isaanii hima. Godina Shaggar Lixaa aanaa Jalduutti dargaggoonni nagaa sadii waraana mootummaan ajjeefamuu maddeen Oromiyaa ilabanitti himan. Ajjechaa raawwatameen alattis namoota ukkaamsanii dhabamsiisuu fi saamichi qabeenya dhuunfaa uummataa irratti raawwatamu hammaachuu jiraattonni himachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 12 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuum keessatti gudeeddaa hidhaa fi saamichi hidhattoota mootummaan gaggeeffamu cimuu jiraattonni Oromiyaa ilabanitti himan. Maddeen naannichaa odeeffanne akka himanitti Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuum Qeereessa iddoo jedhamtutti waraanni mootummaa dubartii maqaan isii Bilqiisaa Maammad jedhamtu irratti gudeeddaa raawwachuu himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 12 keessatti gabaasnee turre. Waraanni mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun naannicha qubsiise kunneen dubartii Bilqiisaa Maammad jedhamtu osoo isiin magaalaa irraa galaa jirtuu qabuun namoota hedduun gudeeddaa suukanneessaa irratti raawwachuu dubbatanii turan. Humni mootummaa hidhatee naannichatti bobbaafamee jiru badii tokko malee uummata nagaa irratti yakkoota suukanneessaa raawwachaa jiraachuu kan himu namni bilbilaan odeeffanne naannichatti raayyaan ittisa biyyaa ofiin jedhu kun guyyaa guyyaan dubartoota gudeeduu qabeenya uummataa saamuu fi hidhaa yakka malee raawwachaa jiraachuu ibsanii turan. Oromiyaa keessatti baatii waxabajjii bara 2023 dabre kana keessa qofa namoonni nagaa 49 ta'an ajjeefamuu oolaan mirkaneeffachuu ibse. Oolaan gabaasa addaa ji'a kanaan ajjechaa garmalee Oromiyaa keessatti namoota nagaa irratti raayyaa ittisa biyyaa humnoota nageenya naannolee fi humna fiinxaleeyyii faannoo jedhamanii raawwatamanii fi maqaa namoota ajjeefamanii tarreeffamee nu gahee jira jechuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 15 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka gabaasa kanaatti galmeen namoota ajjeefamanii 49 kunneen isa ragaan qulqulluun itti argatanii fi miidiyaaleen mirkaneessan malee daataan ajjeefamtoota inni dhugaan kanaa ol akka ta'us akeekanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin godina addaa Finfinnee sulultaa naannoo Mizaana jedhamtutti weellistoota Oromoo Damee Darajjee fi Hundeessaa Sarbeessaa jedhaman qaamota hidhattoota mootummaan butamuun himamee ture. Weellisaa Dameen hojii artiin alatti magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaa baankii ta'uun maddeen ibsuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 15 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Weellistoonni kun lamaan guyyaa 3 dura osoo bakka hojiirraa mana ofiitti galaa jiranii gaafii tokko malee hidhattoota mootummaan qabamanii achi buuteen isaanii kan hin baramne ta'uu simanii turan. Naannawa Finfinnee magaalaa sulultaatti dhiyeenyuma kana weellisaa Darajjee Daggafaa osoo mana ofiitti galaa jiru rasaasa hidhattoonni mootummaa itti dhukaasaniin ajjeefamuun isaanii yaadatama. Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti uummanni humnoota fiinxaleeyyii Amaaraan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhame. Gargaarsi gama mootummaa fi miti mootummaan taasifamaa fi jiru akka hin jirre kominikeeshiniin aanaa Amuruu ibsuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 10 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka kominikeeshiniin aanaa Amuruu gabaasatti aanicha keessa gandoota 18 irraa namoonni 59,662 buqqa'uu ibsee ture.
Waldaan misooma gurmuu namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan kana keessaa 200 gargaarsa qarshii 40,000 dhaabbata wabii maccaarraa argameen dhaqqabsiisee ture. Dhaabbanni waldaa misooma gurmuu aanaa Amuruutti marsaa lammaffaaf deeggarsa taasisuun isaa ibsamee ture. Itti gaafatamaan buusaa gonoofaa aanichaa obbo Addunyaa Iddoosaa namoota kanaaf gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu qaamota adda addaaf dhaamuun gargaarsa akka taasisanis gaafatee ture. Oduu kana torbaanii kan biraatiin godina Gujii keessatti dararaan bulchitoonni gandaa uummata irraan gahaa jira yeroo irraa gara yerootti hammaataa jiraachuun himame. Naannichatti uummata nagaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jechuun guutumaatti hidhatti guuraa jiraachuu himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 12 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Keessattuu magaalota akka Shaakisoo, Agawayyuu fi Adoolaa keessatti tarkaanfiin humnoota mootummaatiin uummata irratti fudhatamaa jiru yaaddeessaa ta'uu himanii turan. Dabalataanis daldaltoonni albuuda sookkoo warqee irratti bobba'an akka bituus ta'ee gurguruus hin dandeenye dhorkamuu fi qaama seera kana cabsee argame qaamolee nageenya biyyattiitiin irraa saamamaa jiraachuunis himamee ture. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti bulchaa aanaa dabalatee namoota nagaa hedduun magaalaa Haaraa Nageessoo jedhamtu keessatti hundeessanii uummata hiriira nagaa irratti bobbaasaa jirtan jechuudhaan mana hidhaatti guuramuun dararamaa jiraachuu dubbatanii turan. Miseensonni caffee Oromiyaa walgahii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoolee nageenya naannolee Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi fala hatattamaa kennuu akka qabuu fi nageenyi naannichaa rakkoo kamii olitti xiyyeeffannoo argachuu akka qabu himan. Walgahii kana irratti rakkoolee nageenyaa naannicha keessa jiran kaasuun keessumattuu godina Qeellama Wallaggaatti rakkoon nageenyaa hammaataa jiraachuu fi aanaalee baay'eetti lubbuu fi qabeenyi barbadaa'aa jiraachuu ibsuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 12 keessatti gabaasnee turre. Mariin nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti eegalame nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf furtuu ta'uu eeruudhaan mariin kun itti fufiinsa akka qabaatus gaafatanii turan. Itti gaafatamaa waajjira badhaadhina Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa marii nagaa mootummaa fi woboo jidduutti eegalame itti fufsiisuuf kutannoon jiraachuus ibsanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa biyyattii keessatti waggaa kana dhiittaan mirga namoomaa hedduutu raawwatame jedhe. Bara lakkoofsi Itoophiyaa xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa hedduun raawwatamuu isaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 13 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Koomishiniin kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa lammaffaa roobii dabre baaseen walitti bu'iinsi tasgabbii dhabiinsii fi haleellaan gareewwan hidhatanii raawwatamu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti sababa ijoo ta'uun isaanii itti fufee jira jedhee ture. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaa bulchiinsa kibba ba'aa mana barumsaa daa'immanitti haleellaa raawwateen daa'imman 3 dabalatee namoonni 6 ajjeefaman. Poolisiin akka jedhetti magaalaa Liyaanjaang keessatti namni waggaa 25 ajjeechaa kanaan shakkamuun to'annoo jala oolchuu ibsuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 10 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoonni miidhaman biroo barsiisaa fi maatii daa'immanii 2 ta'uu FPP'n qondaala naannoo sanii waabeeffachuun gabaasee ture. Angawaan olaanaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii miidiyaa naannichaa waliin godhan keessatti humnoonni Amaaraa fi bulchiinsi naannichaa lixaa fi naannolee kibba Tigraay to'atanii jiru jedhan. Qabannaa lafaa kanaanis naannolee haaraa hundeessuu fi xalayaa eenyummaatis hiraa akka jiranillee himanii jiru. Dhimma kana mootummaa federaalatti iyyatanii ni furraanuuf obsaa deebii jedhu argatullee Dr. Dabratsiyoon dubbatanii jiru. Haasaa isaanii keessatti jilli garee bulchiinsaa yeroo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu dhiheenya kana naannoo Amaaraa Bahardaaritti yeroo daawwannaa taasisetti gaaffii lafaa kanarratti qaamota dhimmi ilaallatan waliin dubbatullee ibsanii jiru. Kana malees waraanni Eertiraa naannoo Tigraay bahaa fi kibba lixaa bakka hedduu qabatanii akka jiran dubbatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon akka isaan jedhanitti waraanni Eertiraa bakkoota waliigaltee Aljersiinuuf murtaa'e jedhaniin qofa osoo hin taane lafa Tigraay keessa galuun karaa daangaa naannawa Egalaa Addi Arbaa'itaa fi lixa kaabaa keessa jiru jedhan. Magaalaan Baadimmee yeroo lolli Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti geggeeffamee jiddu gala turte amma garuu to'annoo loltoota Eertiraa jalatti argamti.
Dr. Dabratsiyoon waraanni Eertiraa baadimmee keessaa akka bahuu fi waliigalteen Aljeersii akka kabajamullee irra deebiin gaafatan. Dhimmi daangaa dhimma Eertiraaf Tigraay miti kan jedhan Dr. Dabratsiyoon dhimmi daangaa dhimma mootummaa federaalaatii jedhan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa barbaachisummaa waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa maadheffate naannoo Tigraay muufachiise kanarratti ibsa gahaalaatiin qabu. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa akka bahan irra deddeebiin gaafataa turanii jiru. Garuu riccicummaa mootummaa Eertiraa caalaa callisa mootummaa Itoophiyaatu gaaffii kaasaa jira. Akkaataa waliigaltee Piretooriyaatti TPLF humnoota isaa meeshaalee waraanaa gurguddoo kan hiikkachiiseef waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa naannoo isaa keessa jiran yeroo takkatti akka bahan kan irratti waliif galame.